cinaaqsanitti lolli hidhattoonni naannoo Somaalee banan guyyaa afuraffaaf akkumatti fufetti jiraa jiru jiraattonni lolli humnoota addaa Somaaleetiin araddoota aanaa cinaaqsan irratti gaggeeffamaa jiru kun guyyaa 5 baatii 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaleetti fufee kan jiru yeroo ta'u lubbuu namoota 7 olii dabruu fi qabeenyi barbadaa'uu jiraattonni himanitti jiran akka jiraatan aanaa cinaaqsan tokko BBCtti himetti lolli hidhattoonni Somaalee jiraattota aanaa cinaaqsan irratti gaggeessaa jiran har'a guyyaa afuraffaa qabateeti jira. Lola gaggeeffamaa ture lubbuun namoota 7 dabruu fi namoonni 30 madaa'uu dubbatee jira. Guyyaa har'aa lolli kun gara araddaa Khooraa Daawwee jedhamtu keessatti itti fufee gaggeeffamaa kan jiru yeroo ta'u jiraattota aanaa cinaaqsan irraa namni tokko madaa'ullee himee jira. Akka namni kun himutti bulchitoonni naannoo Somaalee sababa piroojeektii hidha bishaanii magaalaa cinaaqsan irraa kiiloomeetira 6 hin caalle irratti hojjetamaa jiruuf olola uummata naannoo Somaaleetti himuun akka uummanni hidhicha dhaabsisuuf irratti hojjetaa turu himee jira. Sababa kanaaf lolli erga eegalamee guyyaa 4 lakkoofsee akka jiruu fi hanga guyyaa har'aatti dhukaasni gara lachuurraa itti fufee akka jiru himee jira. Lola aanaa cinaaqsan keessatti deemaa jiruun namoonni madaan yeroo ammaa gara hospitaala magaalaa Harar geeffamuun wal'aanamaa kan jiran yeroo ta'u isaan keessatti daa'immanii fi manguddoonni kan argaman ta'uunis baramee jira. Gama naannoo Somaaleetiin qaamolee lolicha irratti hirmaataa jiran humna addaa poolisoota idilee milishootaa fi hawaasa hidhate ta'uu kan himee namni dubbifne kun gama ummata Oromootiin ammoo hawaasa hidhatee fi milishootaa je wajjira kominikeeshinii aanaa cinaaqsan barruu gabaabaa fuula Facebook isaa irratti suuraalee magaalattii waliin guyyaa har'aa maxxanseen sochiin idilee magaalaa cinaaqsanii fi naannawni ishii hundi toora misoomaa isaanii gaggeeffachuu irraa yeroo takkallee dhaabanii hin beekanii je ummanni cinaaqsan bonaa fi gannas hawaasa sochii misoomaa fi nageenya isaatiif dammaqinaan dhaabbatudha malee akka gariin nama waan isaan hin fakkaanne irratti odeessan kanaa miti jechuun barreesse garuu dhimma lola guyyaa 4 deemaa jiru irratti waan dubbateen qabu jiraatan aanaa cinaaqsan kan BBCf yaada laate kun lolli adeemsifamaa jiru irra caalaa araddoota aanaa cinaaqsan keessatti deemaa akka jirullee ibsee jira. amma tana lolatti deemu jira amma tana Khooraa Daawwee jaanni irratti karaa daarii san duraan gosa lamaatu lolaa ture garuu amma karaa asirraayis waraanni naannoodhaafis seenee jira jedhama. Ololaanii walitti buusan qaama mootummoota warra bulchoota naannoo Somaalee santu olola hin taane afarsee uummatni akka tanaa wal fidee wanni wal godhu gochaa jira jechuudha. Daamii san akkamitti hojjetamaa daamii kanaatti rakkoo kaasa jedheeti siyaasaa galchanii hooggantoonni naannoo Somaaleedhaa uummata kakaasanii daamiin kun bishaan irraa isin jiraachuu hin dandeessanii ka jedhuun uummata kaasanii lolli kun achirratti jalqabame. Aga ammaatti yaatti jira jechuudha. Aga ammaa gama hanyarraa xiqqaatanii torba waliin guyyaa afuraffaadha ka guyyaa afura kana guyyaa 3 keessatti nama 7 wareegame nama 30 oltu madaa'e raajatti qoodii jechuudha. Kanaaf lolli ammallee kan dhaabbanne waliigalteen takkaas hin jirtu kafaniitii uummata keenya uummanni qophaa'ee jira uummanni keenya isaan barbaadutti hin jiru isaanumaan nu barbaade isaanumaa uummata keenya dha'u jira jechuudha. Qindaa'ee dhufeet makin doyteet uummata dha'u jira malee uummanni مسكين أفراد الله فمتاني رجلا ومن البوليسي من الدادس كيسة نجرا جدما ميليشان نانو سلمان السرنجرا دراتوني لتاي دراتو دولي مخاماني تجرا جدش أما موحدة سنساو بطانيتي دبجين أكا وقنطوني نانو سلمان دا أرومون نفتو جرا جدوان امتاني حكاذي شرا خانيواني بيبي إني هوني أدانجي تو كبا Projektiin kun addanchitu qaba jedhanii siyaasa kana kaasanii kaasanii warra biyyaa jiru kun keessaayis warri aangoo qabu paartii itti gaafatamaa paartii naannoo Somaalee baay'ee kun kaasanii. Barri 2022 bara rakkinaa dhiittaa mirgaa Oromiyaa keessa jiru daangaa dabreedhaa je gareen falmaa mirgoota ollaa ibsati bana baaseen barri 2022 bara sarbamni mirgaa Oromiyaa keessatti daangaatti dabre waan ta'eef qaamonni walabaa qorachuu akka qaban gaafatee jira dabalata qabna. Gareen abukaatummaa Oromoo diiyaasporaa keessatti hundaa'e waldaan hooggansaa leegasii fi abukaatummaa Oromoo ollaa gabaasa waggaa bara 2022 gamaagame keessatti bara kanaa bara rakkisaa dhiittaa mirgoota namoomaa garmalee Oromiyaa keessatti raawwatamuun daran hammaate jee waamuun gamtaan Afrikaa dabalatee hawaasni idil addunyaa
mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun gocha ammeenyaa bara 2022 qofa keessa osoo hin taane erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad bara 2018 aangootti dhufe as raawwataman irratti qorannoo walabaa akka gaggeeffamu waamicha taasisee jira. Dabalataanis mirgi lammiilee nagaa Oromoo guutuu Itoophiyaa keessatti akka kabajamuuf mootummaa Itoophiyaas ta'ee hawaasni idil addunyaa dabalatee qooda fudhattoota hundaan tarkaanfiin guddaan fudhatamuu qaba jedhe. Ollaan gabaasa waggaa fuula 33 qabu Human of Oromiyaa jedhu keessatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi qaamoleen qorannoo gaggeessan biroo dhiittaa mirgoota namummaa humnoota nageenyaa nagaa eegsisuuf bobbaafamanii fi qooda fudhattoota biroo naannicha keessa socho'aniin guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatame akkasumas namoota dhuunfaa sarbama mirgoota namummaatiin itti gaafatamoo ta'anii argaman seeratti dhiyeessuu irratti qorannoo walabaa loogii hin qabne gadi fageenya qabuu fi amansiisaa ta'e gaggeessuuf naannoo Oromiyaa akka seenu hayyamamuu akka qabu cimsee gaafatee jira. Gabaasaalee miidiyaa qorannoo mataa isaa fi ragaa walitti qabuu irratti hundaa'uun ollaan gabaasa isaa keessatti sarbama mirgoota namummaa hedduu kan namoota nagaa irratti raawwataman kanneen akka ajjeechaa seeran alaa hidhaa dararaa qabiinsa naatoo hin qabne yaala fayyaa argachuu dhorkuu fi qabeenya balleessuu galmeessee jira. Dhiittaa mirgoota namummaa waggoota 5 dabran keessatti kan babal'ate yeroo ta'u naannolee Tigraay fi Oromiyaa dabalatee naannolee waraanaan miidhaman irratti miidhaa hamaa geessisee akka jiru ibse. Gabaasni dhiyeenya kana Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa baase akka mul'isutti lammiileen nagaa walitti dhukaasuun ajjeefamuu fi sababa haleellaa gareewwan hidhatan naannicha keessa socho'an hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irraa qaxxaamuruun dhufan raawwataniin yakka sarbama mirgoota namummaaf saaxilamuu walitti bu'iinsa waraanaa fi haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa fi gareewwan hidhatan hirmaachisuun namoota nagaa irratti xiyyeeffatamuunis dabalaa dhufee jira jedhe. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata idil addunyaa haala mirga namummaa hordofu Human Rights Watch gabaasa waldhibdee Itoophiyaa biroo jedhee waame keessatti waldhibdee kaaba Itoophiyaa keessatti uumameen dura yeroo dheeraa dura naannolee durumaanuu rakkachaa jiran dabalatee dhiittaa mirgoota naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiru sarbamni bal'aan mul'ate akka jiru hime. Miidhaan kun hedduun isaanii ammallee kan itti fufan yeroo ta'u xiyyeeffannaa idil addunyaa hatattamaa barbaadaa jedhe. Ollaan gabaasni ollaa bara 2022 Oromoof bara ulfaataa ture akkasumas waldhibdee fi hongee buqqaatii uummata bal'aa waan geessisee fi dhiittaa mirgoota namummaa lammiilee nagaa Oromoo irratti raawwatamaa waan tureef haalli guutummaa Oromiyaa keessa jiru daran jijjiirama taasisee jira jedhe. Gabaasni kun ittuma fufuun gabaasni kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa akkasumas humnoota tikaa fi poolisii naannoo Oromiyaa dabalatee qaamolee mootummaatiin haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame gabaasni amansiisaa ta'uu ibsee haleellaan miidhaa qaamaa namoota nagaa irratti raawwatame ajjeechaa murtii malee raawwatamu hanga qabeenya siviilii barbadeessuutti raawwatamee jira jedhe. Haleellawwan diroonii dachaa naannoo uummanni baay'inaan keessa jiraatutti raawwatame guutuu lixaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti lammiilee nagaa hedduu galaafate dabalatee guutummaa Oromiyaa keessatti haleellaan raawwatamu haalan dabalee jira jechuun cimsee kan ibse yeroo ta'u haleellaa sadaasa lama bara 2022 godina Wallagga lixaa biilatti raawwatame namoonni hedduun du'uu kanneen dhibbaan lakkaa'aman ammoo madaa'uu hime. Bara 2022 Oromiyaa keessatti irra deddeebiin haleellaan namoota nagaa irratti baay'inaan garee hidhattoota Amaaraa faannoo jedhamuun beekamuun godina Wallagga bahaa Wallagga lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasuma godina addaa Oromoo Walloo Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti argamutti raawwatamu. Gabaasni kun ji'oota dabran keessatti haleellaan kun baay'achuun buqqa'iinsa hedduu fi du'aatii lammiilee nagaa akka geessisee hubachiisee jira. Gabaasni kun dhiittaa mirgoota namummaa guutuu Itoophiyaa keessatti lammiilee nagaa Oromoo irratti raawwatamaa jirutti itti yaadamee kan gaggeeffame ta'uu isaa kan ibse yeroo ta'u Oromoon yeroo baay'ee haleellaa qaamolee mootummaa fi qooda fudhattoota mootummaa hin taaneef saaxilamanii akka jiran ibse. Mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa uummata Oromoo eeguu fi daangessuuf dirqama isaa akka ba'u akkasumas himannaa dhiittaa mirgoota namummaa irratti qorannoo walabaa akka eegalu akkasumas akkuma waliigaltee dhukaasa dhaabuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin godhe waraana bilisummaa Oromoo waliinis waliigaltee hunda galeessa ta'ee fi mariitti akka seenu dhiibbaa gochuun ariifachiisaa ta'uu ollaan yaada isaa dhiyeessee jira. Adeemsa marii hunda hammatee kan nagaa waaraa fi tasgabbii bu'uura kaa'uu danda'u dabalatee mala haqaa fi ce'umsaa hunda hammatee akka diriirfamus gaafatee jira. Wallisaa Guutuu Abarraa sirba isaa Deemi Joon badhaasa Afrimaa dilbata dabre Senegaalitti qophaa'ee mo'ate. Badhaasni Afrimaa All African Music Award jedhamu biyya Senegaal magaalaa Daakaaritti dilbata dabre gaggeeffamee jira. Badhaasicha irratti sirbi wallisaa Guutuu Abarraa Deemi Joon ramaddii Best African Jazz Group of the Year jedhu mo'atee jira. Artisti Guutuu Abarraa badhaasni kun afaan Oromoof illee waan guddaadha jedhe. Dabalataanis sirbi keenya Deemi Joon sadarkaa Afrikaatti badhaasa Afrimaa All African Music Award mo'atee jira. Dhaabbanni guddaan hagas ga'u dafqa keenyaaf beekamtii akkasii yoo kennu
gammachuu guddaa siif kenna anillee baay'een gammade jechuun BBC Afaan Oromootti himee jira. Sirbi bara 2022 keessa bahee deemi jookun jaalatamummaa guddaa kan horate yeroo ta'u ramaddii muuziqaa jaazii keessattis ramadamee jira. Guutuun sirba isaa kana rukuttaa yookaan ritmii kamisee yookaan walloo walitti makuun viidiyoo isaa immoo karrayyuu miidhagsuun hojjete. Sirba kana qindeessuun kompoos gochuun kan hojjetee fi nagargaartee miiraa haadha warraa kootii kan jedhu guutuun akka sirbatti akka halluu godhatu hangootee fi hojjettee as baaftee isheedhaa jee. Kunnuuf carraa guddaadha mana teenyee muuziqaa keenya waliin hojjanna hedduun ishee galateeffadha jechuun haadha warraa isaa galateeffatee jira. Badhaasa muuziqaa akka Afrikaatti waggaa waggaan kennamuu fi tumsa gamtaa Afrikaatiin qophaa'u irratti artistoonni Itoophiyaa biyyoota baha Afrikaarraa kaadhimaman keessaa kan milkaa'e Guutuu Abarraati. Artistoota Itoophiyaa afaan Oromoo wallisan keessaa Leencoo Gammachuu sirba isaa Saglii jedhamuun Afrikaa irratti gama muuziqaadhaan kaadhimamee ture. Sirboonni artistoota akka Guutuu Abarraa, Teedii Afroo, Beetii G, Heewwan Gabrawald, Addis Laggasaafaa kanneen baha Afrikaa irraa kaadhimaman keessatti argamu. Afrimaa yookaan All African Music Award badhaasa koree idil addunyaa Afrimaa fi gamtaa Afrikaatiin kan qophaa'e yeroo ta'u hojiilee muuziqaa babbareedaa akka addunyaatti jaalatamummaa argatan dandeettii kalaqa aartii addaa qaban Afrikaa irraa dorgomsiisuun badhaasa. Akka marsariitiin Not Just OK jedhamu gabaasetti biyyoonni lixa Afrikaa kaadhimamtoota 134 filachuun yeroo dursan baha Afrikaa artistoota 69 itti aana biyyoonni kibba Afrikaa irraayis kaadhimamtoonni 68 adda baaniitu ture. Biyyoota Afrikaa kaabaa irraa artistoonni 49 akkasuma giddugaleessa Afrikaa irraa artistoonni 52 badhaasa Afrimaa bara 2022 kaadhimamuun gabaafameeti jira.